hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa calaqqiftuun calaqqee caayaa odaa ijoolleen dhugaan calaqqiftu haala kanaan yeroo uffattu dhugaa warra hin qabne daaddaa warri magaalaa Edmonton ijoolleen ilmaan abbaa gadaa achi ilaaltee hin agartu waan Oromoo fi Oromiyaa dubbattu yeroo addunyaa irratti isiin mul'iftu beeksiftan hojii hedduu yaa warra sammuu yaaddu yaa warra lammiin dhaaddu waa gootanii hojii boonsaa waan galataa fi ulfinatti isin geessaa waan boru galataa fi ulfinatti isin geessaa isiniin jechaa jirti lammiin teessan biyya keessaa isiniin jechaa jirti lammiin biyya keessaa qeerroo fi qaarreen keessattuu hojii boonsaa warri hojjettu Oromoodha kabachiiftanii kabaja argaddaa baga Oromoo taatan isiniin jaaladha laalteen qoftu godhaa isaanii hundi qomotiyyaa ilmaan abbaa gadaa warri Harargee Baalee Arsii Shawaa fi Wallaggaa lammiin dhugaa kan Jimmaa fi Iluu warri himuun tolu kan Gujii fi Booranaa waa gootanii seenaa goota Walloo Raayyaa aadaan lubbuutiyyaa barreessaan NH Anannajaa Tassanii.